Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana mootummaa Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjootti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun barame. Baha Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti hidhattoonni Affaar lubbuu ilmaan Oromoo 3 galaafachuun dhaga'ame. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa hedduu keessatti waraanni Bilxiginnaa meeshaa gurguddaa uummata nagaa irratti dhukaasuun miidhaa qaqqabsiisan. Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa baatii dhufuu jalqabee guutuu Itoophiyaa keessatti gargaarsa nyaata dhiyeessuu eegaluuf akka ta'e ibse. Ameerikaan Hamaas wiirtuu ajaja waraanaa hospitaala jalaa qabaa jette. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana mootummaa Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa golee cufa keessatti tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun godina Shawaa Kibba Lixaa Aanatolee keessattis injifannoo boonsaa argachuu isaa ibseera. Haaluma kanaan lola gaafa sadaasa 13 bara 2023 Aanatolee ganda Gaalaa Molichaa iddoo addaa Molichaa jedhamutti woboon haxxee hidhuun lola taasiseen loltoota Bilxiginnaa 8 battalumatti irraa ajjeesuun 32 madoo dandammii hin qabne yoo adabu madoo salphaan ammoo 6 adabuu beeksiseera. Lola kanaanis meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godheera. Kanatti dabalataan ammoo konkolaataa sinotaraakii 2 gubanii barbadeessuunis ibsameera. Lola kana ilaalchisee mootummaan Bilxiginnaa hamma oduu kana qindeessinetti waan jedhe hin qabu. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjootti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun barame. Guyyaa kaleessaa gaafa sadaasa 14 bara 2023 godina Wallagga Lixaa aanaa Najjootti namoonni 4 humnoota mootummaatiin ajjeefamanii bakkeetti gatamuu maddeen keenya himaniiru. Namoota ajjeefaman keessaa maqaa namoota 3 kan arganne yoo ta'u, isaanis Dabalaa Taaddasaa, Gaaddisaa Tasfaayee fi Yaadasaa Immiruuti. Namni arfaffaan ajjeefame ammoo daa'ima horii tiksaa ture ta'uu maddeen keenya himuun ammaaf maqaa isaa adda hin baafanne jedhaniiru. Wayitaa mootummaan kun afaan qawwee dhiisee karaa nagaatiin dhibdee siyaasaa fura jedhanii namoonni tokko eeganitti mootummaan garuu caalmaatti humna isaa bobbaasaa jiraachuus maddeen keenya kun dabaluun himaniiru. Baha Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti hidhattoonni Affaar lubbuu ilmaan Oromoo 3 galaafachuun himame. Akkuma faannoo Amaaraatti humnoonni finxaaleeyyii naannoo Somaalee fi Affaar keessa jiraatan yeroo adda addaatti daangaa ce'anii dhufuun lubbuu namaa dabalatee qe'ee fi qabeenya ilmaan Oromoo barbadeessuu irratti argamu. Haaluma kanaanis gaafa sadaasa 11 bara 2023 godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Biyyoo jedhamu keessatti hidhattoonni naannoo Affaar irraa daangaa Oromiyaa cabsuun seenan loon hawaasa Oromoo baay'inaan 40 ta'an kan saamanii fi loon 3 rasaasan akka ajjeesan jiraattonni himaniiru. Lolli kun hawaasa nagaa irratti yeroo dheeraaf kan geggeeffame yoo ta'u, nama Aliyyii Abdullee jedhamu dabalatee lubbuun ilmaan Oromoo 3 galaafatamuunis himameera. Kana malees namoonni Ahimad Naasiroo fi Jamaal Ada'oo rasaasa hidhattoota kanaan madaa'uun namni tokkos kan maqaan nu hin geenye guyyaa kana rukutamuun madaa'uun isaa ibsameera. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa hedduu keessatti waraanni Bilxiginnaa meeshaalee gurguddaa uummata nagaa irratti dhukaasuun miidhaa qaqqabsiisan. Godina Shawaa Kaabaa aanota akka Dharraa, warra Jaarsoo, Hidhabuu Abootee fi aanota hedduu keessatti dhukaasa waraanni Bilxiginnaa meeshaalee gurguddaa fayyadamuun uummata nagaa irratti bananiin lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi manca'uun himame. Waraanni mootummaa kunneen meeshaalee gurguddaa Zuur 23, Moortera, Baazuqaa fi meeshaalee biroo qe'ee hawaasaa irratti darbachaa jiru. Yeroo ammaa kanatti haalli ta'aa jiru nu yaaddessaa jira kan jedhan hawaasni godina Shawaa Kaabaa waqtii silaa itti midhaan ooyiruu irraa galfannutti rakkoolee waraanni kunneen raawwataa jiraniin midhaan keenya gubataa jira. Manni keessa jiraannus nu jalaa manca'aa waan jiruuf uummanni Oromoo keessaa fi alaa nuuf birmadhaa jechuun dhaammataniiru.
Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa baatii dhufuu eegalee guutummaa Itoophiyaa keessatti gargaarsa nyaataa eegaluuf akka ta'e ibse. Dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa USAID Itoophiyaa keessatti gargaarsi sadarkaa biyyattii miidhamtootaaf kennamaa ture kaayyoo hin yaadamneef akka oolu erga mirkanaa'ee booda kenniinsa gargaarsa Itoophiyaa keessa jiru baatilee muraasa dura addaan kutee ture baatii itti aanuu eegalee guutummaa Itoophiyaatti akka eegalu beeksiseera. Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa USAID yaaliin raabsa gargaarsaa guutuu biyyattiitti waggaa tokko geggeessuuf karoorfachuu isaa beeksiseera kan jedhe gabaasni kun yeroo yaalii kana keessatti gargaarsi nyaataa kennuu fi raabsii isaa fayyadamtoota yaadamee fi namoota maluuf ga'uu irratti hordoffii fi qorannoo akka taasisu ibseera. Erga yeroo dhiyoo asii waraanni Tigraay keessatti mudatee fi hongee waggoota dheeraaf haala hin mul'anneen biyyattii keessatti mudate Itoophiyaan rakkoo dhiyeessii nyaataa keessa akka galtu taasiseera jedha gabaasni kun. Dhaabbanni gargaarsaa kun ji'oota hedduudhaaf mootummaa waliin marii dippiloomaasii erga taasisee booda dhiyeessii nyaataa akka eegalu gabaasichi ibseera. Haaromsi taasifamaa ture sirna kenniinsa gargaarsa nyaataa biyyattii bu'uuraan kan jijjiiru ta'uu dhaabbati gargaarsaa kun beeksiseera. Hooggantoonni dhaabbilee gargaarsa fayyadamtootaa gargaarsa nyaataa barbaadan akka baasuuf itti gaafatamummaa akka fudhatanii fi daangeffamaa tokko malee iddoowwan gargaarsi itti raabsaman daawwatanii akka to'atan mootummaan Itoophiyaa walii galuu isaa ibsameera. Ameerikaan Hamaas wiirtuu ajaja waraanaa hospitaala jalaa qaba jette. Ameerikaan gareen Hamaas magaalaa Gaazaa hospitaala Al-Shifaa jalatti wiirtuu ajajaa akka qabu odeeffannoo akka qabdu himte. Dubbii himaan nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbii hidhattooti Hamaas achitti meeshaa kuufachuu fi Israa'el haleeluufis qophaa'uu himan. Ameerikaan yeroo jalqabaa fi dubbii michuu ishee dhihoo Israa'el jedhaa turte kan mirkaneessite. Hamaas garuu ni waakkata. Dubbii Yuunaayitid Isteetsi kun yeroo Israa'el lammiilee nagaa hospitaala keessa jiran akka eegdu dhiibbaan itti cimeetti dhagahame. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hospitaalli Al-Shifaa lola hamaa itti dhiyeenya jirurraa sirriitti eegamuu qabaa jechuun dubbataniiru. Ministeerri muummee UK Rishi Sunak gama isaaniin Israa'el akkaataa seera addunyaan sossa'uu qabdi jedhan. Guyyoota muraasa darban bakki naannawaa hospitaala guddichaa Gaazaa keessaa kun iddoo lolli cimaan itti adeemsifamu ta'eera. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman achitti akka dahatan amanama. Obbo Kirbiin Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo tikaa ofii akka qabduu fi kuni maddeen garaa garaarraa kan walitti qabame akka ta'e ibsani. Dubbii isaaniin Hamaasii fi Islaamik Jihaad sochii waraanaa fi kanneen ugguran dhoksuuf hospitaalota Gaazaa istiriippii jiranii fi hulaawwan jala jiran akka fayyadaman akeekan. Kanaan dura garuu bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi dhimma kanaaf madda ofii akka hin qabne hin mirkaneessine ture. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork Subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.